jirtu maatii keenya akkam nuuf jirtanii maatii kaasuu shoo nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu yaalanna. Nutis nagaa keenya isinoo nagaa nuuf jirtanii akkam qabdu akkam jirtu nagaa qabdanii isiniin jenna nuti jirraa galata waaqaa anis nagaadha kaasuunis mucaan keenyas naguma jirraa isiniin jenna. Egaa arras immoo viidiyoo biraatiin olitti deebi'ee jirra. Kaleessa akkuma beekamu egaa viidiyoo tokko gasiisee ture waa'ee aannanii jechuudha. Egaa waa'ee aannanii irratti isin hojjedheen ture. Namni baay'ee hin jaalannaa wayyoo aannan baay'ee jaalannaa hariira hin jaalannaa jettanii gara keessatti illee uftanii na dubbistaniirtu. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namni aannan hin jaalanne hin jirallee natti fakkaatu. Aannanis kan jibbu immoo haybii jaalata. Haybiis kan jibbu maali hariiraa jaalata. Hariiras kan jibbu immoo haasaa jaalata jechuudha. Waan baay'ee qaba aannan jennu aannan keessa waan baay'eetu argama waan ta'eef firii baay'ee keessa argama. Kanaaf isiniin jira ani immoo obboleettiin keenya tokko maqaa hin barbaanne gara telegiraamiitiin aannan yoo raastu oguma moo sobaan aan jette oguma maa viidiyoo jalqabaa nama walitti yoo naxxu yookiin immoo keessa yoo fuutu maa nuuf waraabin aan jette isas immoo siniifaa waraaba. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaa kiyyaaf natti toluu dide malee aannan sobaati miti jechuudha. Sobaan irraafamu jechuun mucaa kiyyatu natti ka'ee osoo hin baasini. Kanaaf anaa miti garuu kan raasu yaada viidiyoo isin hojjechuuf malee ani birrii ana raasisiisa jechuudha. Namatu birrii ana raasa jechuun ani bakka daa'ima jennatti hin tolu beektanii namni daa'ima goddeessu ulfaata. Kanaaf natti hin tolu jechuudha. Innaa maal isin jechuu barbaade guyyaa biroo jechuudha. Walitti yoo namni waan yoo akkanatti rukutaa isaan hin beektu miti yoo rukutan isas immoo waan hundumaa jechuudha ga'uma isaa ga'an keessa ba'a aybii ba'utti isiniifan waraaba isiniin jira. Inni biraa immoo warra maalaan qabadhee dhufe seetanii waa'ee ayyuu tuubii yookiin immoo adaamaa tuubii yookiin immoo saayidoo jechuudha. Egaa saayidoon akkuma beekamu gara maatii isaatiitti gara Yemenitti imalaa jira. Imala isaa eegalee jira gara Finfinnee eeppoortii keessa jira jechuudha. Akkuma beekamu kaleessa Saayidoon qaata deemaa ture erga dhufee bubbulee turee jira jechuudha. Baatii hedduu lakkoofsisee jira. Maaliif sababa ayyuutiin malee qaata deemaa ture garuu sababa ayyuutii jedhee baay'ee ture. Ayyuun ofan ajjeesaa biraankii guyyaas jalqabaa sanii jettee ofan ajjeesaa hin jiraaddu bakka lubbuun ta'e baddi minaamina sababa jetteef Saayidoon immoo bakka dhiisee deemuu hin dandeenye. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee yaadu dubartiif yaada bakka ishiinis akka miidhamtu hin barbaanne waan ta'eef innis gatee deemuu hin barbaanne fi ishii guutee fi akka ishiin lubbuu ofiittis hin dabarsine gaa'ela ishiitis godhee fi kinoo gammaddee waan hundumaa waan hawwite san argattee jirti. Amma immoo egaa akkuma beekamu inni dura maatii qabaa ijoollee abbaa ijoolleetii haadha manaa qabaa neerfatni isaa qabeenyi hundumtuu achi jira waan ta'eef nan deemaa jedhee ture garuu ishiin ammoo manatti walumaa galanii ba'anii egaa eeppoortii keessatti balaa buustee hin argitanii egaa afaan Amaariffaatiif fi afaan Oromoofaatiif hojjetamee jira. Saayidoon lachuun hojjetee jira. Innaa ishiin hin deemtuu nagattee hin deemtuu jettee jirtu bakka nagattee hin deemtuu. Saayidoo wajjimaan as teenyaa yookiin na fudhu deemii jettee bakka baay'ee tokko bu'aa jirti. Egaa Saayidoo waan qabee gadiis wallaalee jira. Maaliif achittis ijoollee isaa jira haadha manaa. Yoonni ofiitti illee taatu abbaan manaa lammata sadaffaa safaris fuudhu garuu akka jalqaba haadha manaa jalqabaa san hin jirtu jechuudha dubartoonni biroo. Garuu warri ifa manaa godhaa warri lammaffaa yookiin sadaffaa heerumtan jechuudha. Kan akka lama sadii afur kan akka hajjii jechuudha. Hajjiin beektanii
yeroon keessa. Inni garuu immoo abbaan manaa maal jechuu kooti abbaan manaa sun haadha manaa jalqabaa san jaalata jira. Ani beekullee garuu haadha manaa jalqabaa san jaalata jira. Sirriitti bakka kan jalqabaa qeerrummaa isaatiif bu'e. Amma kanaaf Saayidoonis ijoollee irraa qabaa. Bakka jaallattii isaa ishii jalqabaati kan silaafuyyuu Sumayyaan osoo fuu jettee eeyyamtee sila mucayyoo sana fuudhaa tureyyuu inni garuu immoo fe'uma isaatiif fuudhee bakka mucayyoo haamilee ishiin cabsu jedhee fuudhee. Innaa kanaaf egaa ayyuun immoo amma diddee Saayidoo wajjin Yemen deemuuf kutaa jirti. Egaa paaspoortiin qabdi garuu fiikaadha akkanumatti ol kaa'amee deemuu ta'uu inni fiikaadha qaba waan ta'eef innaa kanaaf deemu malee jechaa jirti. Achi deemuu fi ayyuunis Yemanii galtee Sumayyaan akkam tolaa jiraachisan. Ayyuun Sumayyaan dhugaa dubbachuudhaaf nama amala qabeetti nama bakka amala qabdu dhugaa dubartoota keessaa amala qabdi. Bakka osoo dubartii biraati inni irratti fuudhee akkana ta'ee maal jedhee viidiyoo gadhiisee argite hin maraatti. Qatuma maraatti illeedha yookiin ol kaateetuma dhufteef kennu ishiin amala qabdi. Bakka yaada qabeettidha. Waan hundumaayyuu gaarummaa jettee bakka obsaan dabarsiti. Bakka nama jechuun akkana. Maaliif ishiin waan hundaa rabbitti yoo kennatte inni hin gaafataaf waan ta'eef egaa foonillee akka amantaa musliimaatti cubbuu miti. Yemaa jedhamee jira. Egaa Sumayyaanis suma beektee Saayidoo duras akka fuudhu barbaaddi. Fuudhee jira. Kanaaf isiniin jira. Maaltu natti ol gulufaa? Innaa kanaaf egaa ayyuun Yemen deemtee Yemen deemaa jirti. Sumayyaan akka wal gooti. Egaa hojjuma kan laallu ta'a. Yoo dabadabuu baate Sumayyaan hin dabadabdu barqixa. Ayyuun garuu irraan gortu ayyuun maraattudha. Ayyuun maraattoo goota Oromooti. Ishiin goota waan taateef innaa irraan gortu natti fakkaata ishiin. Egaa meeqa hojjumaan laallaa waan ol godhanii. Ani osoo akka kootitti ayyuu Saayidoon mana bareedaa dhugaa dubbachuudhaaf manni sun gara 10,000 kireeffame jedhanii beektu katamaa irratti manni kiraayin baay'ee tokko waddadee keessattuu bara kana. Maaliif manni diigamaa jira waan ta'eef manni akkasuma diigamee Adaamaa keessatti dhiisa bakka hundattuu manni kiraayii baay'ee tokko waddadee jira jechuudha. Yeroo bakka kiisiin yan ba'utti waan hundumaa guutee fi meeshaa mana keessaa soofaan waan hundumtuu guutee fi jira. Innaa kanaaf osoo adabattee teessee ilmoon alaa osoo ilmoon hin aliin akkamitti na biraa deemtamaa jettee ilmoon yookiin garaatti summamuu danda'a. Rakkoon qabu kuni guyyaa waan inni deemee Saayidoon waggaa tokkos taa'ee ilmoon eega jedheef ilmoo waaqayyo guyyaa kennetti malee nalattu. Inni Sumayyaa ayyuu fi Saayidoon erga ol fuudhanii bubbulanii garuu ilmoon garaa keessa jiraachuus ni malti. Innaa kanaaf ishiin immoo aga ilmoo alutti yookiin wajjin deemin yookiin wajjin hin deema jechaanii jirti waan ta'eef egaa kana fakkaataa ayyitti egaa waaqayyo obsasiifaa kennu Saayidoo wajjin Yemen deemtee achitti Sumayyaa tumuurra an akka kootitti asumatti osoo hafte baay'ee tokkodha sina jira. Inni ergaa fi bakka hin gargaarsa hin godhaaf waan ta'eef ishiin erga gargaarsa argatte maal barbaaddi kana walitti bakka waggaatti illee waggaa lamatti illee oofes. Saayidoon indiyaasii gizee waaqayyo kennee fidamuu hin dandeessi. Innaa kanaaf obsuutu caalaa jechuun barbaadetanii egaa ayyuunis egaa yoo Yemanii deemtee nan hojjedha. Yemanis deeman ayyii akkasii kanaa miti xaaraniiti achitti biyya ormaatitti immoo kiraayii kanaa caalaa waan ta'eef xaaraniiti hojjetaniiti. Innaa kanaaf obsasiifaa kennu asuma taa'ii Sumayyaanis achuma teessoo ati manaasaa dura ati immoo yoo kan lammataa asuma biyya keessa sii wayyaa siin jenna. Egaa viidiyoo kana yoo argite asuma taa'ii hin deemin maal gootaa deemta biyya ormaa. Kan biyya ormaa jiru iyyuu galuuf bu'aa waan ta'eef ati immoo achi deemu Saayiduma ittee deemtaa iyyuu dhiisii uumaa miti. Innaa kana isiniin jira maatii keenya sagalee isinitti dheeressuu kanarraa kanaaf. Viidiyoo keenya please subscribe nu godhaa nu guddisa yeroo baay'ee isiniin jenna
isaaban kaffaltanii viidiyoo keenya sabskiraayibii nuuf godhaa. Sheerii godhaa, laayikii godhaa. Laayikii gochuun yeroo jalqabaatiif eegalaayi. Inna kana isiniin jenna. Kanaafiyyuu nagaa naaf ta'a mucaan keellee natti ka'aa jira. Nagaa taa'ii isinan jaaladha. Baay'ee.